Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa Naashinaal Piriisid miidiyaa oduu gaddaa qabadheen dhufe hangafoota oduu gaddaa wajjin an NOM. Oduu gaddaa. Shamarreen Oromoo dhalattuu godina Arsii Bahaa Eetosaa kan taate biyya Kuweet keessatti hojjechaa kan turte lammii biyya Kuweetiin ajjeefamte. Odeessaaleen tokko akka jedhutti du'aan dura waggaa dheeraa mana hidhaa keessa turte jechuun du'a ishee booddee tilmaamaan waggaa 9 waggaa 6 jechuun wal harkaa fuudhanii balballoomsaa jiru. Garuu guyyaa kaleessaa kan fannifamtee duute waggaa 6ffaa mana hidhaa erga turtee booda guyyaa kaleessaa dhaddachi mana murtii olaanaa biyya Kuweetii murtii du'aa itti murteessuun oolee jedhan. Shamarreen kun yeruma san maatii ishii fi hiriyoottan ishii kan biyya jiranii fi bilbiltee ani guyyaa boruu na ajjeesuuf deemanii maatii koo firoottan koo nagaatti naaf turaa jettee dhaammatte jechuun dubbatamaa jira. Ergasii qeerroo fi qarree biyya Kuweetii ani du'uuf hin deemaa hiriyoottan koo nagaan naaf turaa erga jettee bultee turtii sa'aatii 24 booda guyyaa irraa sa'aatii 12tti fannisanii du'aan addunyaa kanarraa godaansisan. Biyyoonni Arabaa lubbuu ilmaan Oromoo kumaataman lakkaa'aman akka ajjeesuun ragaaleen gurguddaan ni foomsu. Maatii fi firoottan ishii hundaaf nagaa fi jajjabina hawwina. Oduudhuma wal qabate wajjin seenaa biyyattii tanaa keessatti namoonni yeroo duraatiif Oromoo xiyyaaraan rukute Dr. Abiy Ahmad Ali jedhame dubbatameera. Kaapiteeni Yamanii Ammar Al-Ansii fi obboleessi isaa Ammar Geeb addunyaa irratti hirmaachuu biskileetii isaaniitiin Qatar galan. Imala sanaa irraa eegalame kan ji'a tokkoo fi guyyaa 6 turuun booda Qatar Doha galaniiru. 5 shipping urjii hoteelaa filootiin deeggartoota Geeba addunyaa FIFA bara 2022tiif Doha qaqqabeera. Dooniin kun kutaa 2633 kan qabu yoo ta'u namoota 6,000 ol keessummeessuu kan danda'u puulii bishaanii daakkaa 6 qaba. 13 reestooraantii fi tajaajila ispoortii hunda daawwattoota tajaajiluuf waancaa addunyaaf taphatan jedhamee maddi oduu FIFA World Cup Qatar irraa. Harmeen koo awwaalicha Peeruu keessatti kan ergamte harka fuula ishee haguuggatteedhaan haati kun tilmaamaan umrii waggaa 800 fi 1,200 gidduu ta'a jedhan. Bara 2021tti haati guutumaan guututti Rooppii keessatti daangeffamtee fi harka isheetiin fuula ishee haguuggatte awwaala lafa jalaa Peeruu keessatti argamte jedhan. Qeensonni tokko akka jedhanitti wanti isheen fuula ishee harka haguuggatteef ergama du'aa osoo hin du'in arguu jechuudhaan balballoominni maddi oduu Live in Saudi Arabia irraa. Tole kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa Naashinaal Piriisid miidiyaa oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.